bageetti singee maatiin ortodoksii tawaahidoo bageetti singee guyyaa dhaloota haadha keenya qulqulliitti dubaruu maaliini amma baga walumaan mukee jecha ayyaana akka bujumaan akka jiru balbala ofitti qollofee haasa'an jira jechuudha. Yaa rakkoo beekamu jimaataa hundumaan jiru jechuudha. Turtii mana yoo turtii waan dirree mana taa'u inna har'a kasanii qabadheen dhufe jechuudha. Barnoota ta'a jedhee jechuudha. Ani immoo viidiyoo namaa as keessa galchuus hin danda'u jechuudha. Sagalee namaallee galchuu hin danda'u. Maaliif yuutuubiin kiyya naqaxxee jira waan ta'eef malee silaa keessa sagalee itti isin galchaa ture jechuudha. Itti isin banuullee hin danda'u maaliif qaxxaamee jira waan ta'eef na hidhee jira. Waa'ee isaa hiikunaa jira na eebbisa jechuudha. Innis maaliin jechuudha warroonni fakkaattu tokko mana madaamii keessa jirtan biyya osoo abbaa mana qabdanii abbaa mana isaa ta'u jaalallee isaa ta'u qabatanii gariin abbaa mana keessa warri dhoksatan jirtu jechuudha. Maaliif abbaa manaa osoo qabdanii namoota biraa wajjin warri haasawatan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko waanuma shamarran bichaa miidhamu fakkaata garuu shamarran bichaa miti kan miidhamu jechuudha. Dhiirris hin miidhama. Dhiirri immoo dhiira waan ta'eef akka keenya kanatti waanuma xiqqoodhaan hin kaffa'amu. Nuti waanuma xiqqoon nu kaffaasisa waanuma xiqqootu nu boochisa jechuudha. Miidiyaa kanarratti isa argitan jechuudha. Shamarranitu jaalalaanis namni jaalalli tokko fakkeenya dhiirri tokko jaalate kan ba'u shamarranitu caalamu dhiiratu caala. Shamarranitu caala. Dhiirri garuu hin himatu garuu jechuudha. Amma ani warra dhiiratiif hin dhufe jechuudha. Innis maaliin jechuudha. Midhaginuu takka mucaa tokko waliin haasa'aa turan jechuudha. Mucayyittiin abbaa manaa qabdi daa'ima tokko qabdi jechuudha. Daa'ima tokko abbaa manaa qabdi jechuudha. Tidaaruma jechuun tidaaruma keessa dhufte jechuudha. Intalatiin daa'imummaan heerumtes waan heerumte fakkaattu jechuudha. Fakkeenyaaf battalii mana madaamii kana yoo wanti jettan qilleensis waan nama agarreef akka biyya sanii miti kan xiqqoo jechuudha. Garaagarummaa qabaa miti. Inna ruuzii kana ta'uu jechuudha. Inna hin haasofte jechuudha. Yoo haasoftu garuu isheen abbaa manaa qabdi daa'imas qabdi jechuudha. Abbaa manaa isa duraasa wajjin inuma haasofte garuu inni akka abbaa manaas waan ta'eef baay'ee sa'aatii hin kennuufi bakka akka jiraa miti baay'ee isheetti hin jiru jechuudha. Isheen amma wajjin haasoftu kun immoo dhaabbadheen haasaa jira iddoon taa'umsaa hin jiru jechuudha. Inni amma ishee wajjin hin haasoftu kun baay'ee sa'aatii kennaafi wajjin hin haasofsiisaa bakka isheen amma isa daa'ima irraa qabdu san irraanfattee jechuudha. Isa kana wajjin baay'ee haasofti jechuudha. Maaliif inni kun faarsatuma oolaa irraa hin bahu abbaan manaa sun immoo daa'imillee isumatu isuma irratti gattee dhufte waan ta'eef baay'ee ittiin hin jedhuuf jechuudha. Baay'ee hin haasofsiisu. Amma isa kana wajjin hin haasofti utuma akkasitti wajjin hin haasoftu hiriyyaa kanas abbaa manaattis waggaa 4 guutte jechuudha. Yoo waggaa 4 guuttu kana galuudhaaf yoo jiini sadii ishee hafu yookaan daa'ima irraa qabdi maal gochuu dandeessa? Isheen akka isheetti samaana abbaa mana duraa sanirra jechuudha. Manas wajjin ijaarratanii jiran jechuudha. Laalame qalbii nama tokko yeroo ammaa akkoo dhiirri tokko namni jaalalli dhugaa namaa qabu hin argamu. Dhiirri akkasiin argamu jenna jechuudha tokko. Nuti immoo maal taanee argamaa jira jechuudha. Innaa akka isheetti hiriyaa wajjin haasoftu kanatti isa duraa sanirra samaana hiittee daa'ima ishee maatiitti kennatte ilaasu kun hin beeku jechuudha. Kan ammaa kun akka yeroo hin beeku jaaladde addaan baanii waan akkasittiin irra dabartee jechuudha. Innis hin amane kaza dura galtee jechuudha. Kun hin beekin samaana hiitte mucaa kanatti wajjin jiraachuu barbaadde turte. Fakkeenyaaf hiriyoota taanii jechuudha. Dubaraa fakkeenyaaf hiriyaa dubaraa yommuu qabaadhe nama jaaladhu ta'e garaa kottanii badhaa miti. Akkasuma garaa ishee goddanyaa isheetti matti jechuudha. Goddanyaa ishee dubaraa sanitti matti
Guddanyaan dubartii sun immoo mucaan amma ishee lammaffaa jaalatte kun suura ishee jalatti ishee faarsa jechuudha. Wantoonni maqaatti nama yaama jiran lubbuu koo maarii koo maal waliin jedhan kun jechuudha. Kan isaan inni takkatti talaguun faarsu eenyudha jettee feesbuuka jala adii gaafatti mucaa kana yoo isheen adii gaafattu kazaan lakkoofsa irraa fudhatanii mucaan kun amma kan dura hin qoranne waan intalatti tana qorachuu qabe jechuudha. Isheen maal siin jette minaan jettee isheen tun hin gaafatti. Haayira qabu isheen akkamitti daa'ima qabdi, abbaa manaa qabdi, mana faayii wajjin ijaarratanii jiran jettee itti si himti jechuudha. Inni laalika mucaan waggaa kana mara wajjin xaarii jechuun ጊዜ ማኮ ካርድ ጉቱኑ ወፋታ ጅሪኝ ኢትዮጵያ ጀቹላ ካርድ ብለኝ ቀብሪ ቆሻን እንዲዳም ጀቹላ እና አካካናት ሽታ ሰዓቱሪ ዳይሙ ሱመከዱ ጋፍ ካንቲ ባይ ተኮ ሞሮምቴ ጀቹላ ይቀው ጀቴ ባይ ሞሮምቴ እንደለቲ ይሳን ግዱ ጅርቱ ሱንሞ ያው ዳይሙ ሽት ዋንቴ ፎቶ ወሊ እርግት ዋንቴ ፎቶ እንተለቲ ፎቶ ዳይሙ ሽፋ ፎቶ ደርግት ጀቹላ ana sirriitti maaltu barbaadate jechuudha. Ani jechuun wanti sobaa osoo hin taane waan qabatamaati. Garuu osoo viidiyoo sana itti isin galchee yeroo namni sun natti himatu oduun itti isin galchee natti tola jechuudha. Garuu yuutuubiin kee qilinxoon galcha jechuudha. Innaa bilis abbaa manaa yoo qabaattani akkoo abbaa manaa akkoo qabaachuun akkoo taaddaluudha dhugaa rabbi jechuudha. Keessan masan akka bakka badhaa. Sanuko irko golasi dhugaa qarama hore dhiira gaggaafan dhugaa waqe jechuudha. Maaliif jenna isaan akka keenyatti bahanii hin himatanii waan xiqqoodhaan hin bu'an jechuudha. Garuu baay'eetu miidhama jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waggaa 3 waggaa 4 waggaa meeqa asirra taa'anii haasofsiisanii ijoolleen immoo walitti haranii maal sanii fuula dhugaa maalii tirfiin isa maali tokkichuma isaan gaafa jaalatte waaqayyoon keessan irratti kadhadhaa. Waaqayyo sin eeyyame. Asali booda koo janajjananiif irsin argamu jechuudha. Waaqayyoon abbaa manaa kan namaaf kennu waaqayyoon keessan gaafadhaa jechuu barbaadettanii jechuudha. Warroonni gizee burcuqqoo dhiqxan addatti dhiiraan biraa yeroo sahaanii dhiqxan dhiiraan biraa yeroo kilaasii qulleessitan dhiiraan biraa yeroo shintibeetii dhiqxan dhiiraan biraa warra gootan dhaabaasin gaarii miti jechuudha. Gifiin gaarii miti jechuudha. Namni nama miidhu malee nama miidhu gaarii miti jechuu barbaadan jechuudha. Amma jetti sun booddeerra abbaan manaa qabaachuu ishee beekame abboo mana ishee sanitti deebitee jirti jechuudha. Dhugaa ani baay'ee tokkoon jira bakka baay'ee tokkoon jira malee namni akkasinaan jedhe sun bakka shamarranii bakka tokko jira malee kan takka foon marti ajaa'ib kan jedhan jiraatira. Innaa martillee akkasii miti jechuudha shamarran jechuudha. Innaa please dhuga walitti hin argina jechuu barbaade abbaa manaa qabatte abbaa manaa keessa sammaara kan qabadhaa jechuu barbaadeetanii timirtii ta'a jedheen nama natti dhufee lolanii. Innaa maal sin godha dhugaa dubbachuudhaaf maal godhame jechuudha. Yoo tokkichi qoricha ta'uu maal musatti taa'awantiif baay'isiinayii dura jaalachuun duratti immoo laaluu fakkeenyaaf namoonni tokko ijoolleen dubaraa tokko jechuudha baay'isanii keessa maratu jechuudha. Jechuun akkas gochuun duruma taraa yoo dhufe san laalanii shanya'uu jecha tokko hin dhufamiti isa san laaltee gaggeessite kanan biraa dhufe immoo anan biraatii mattee yoo siite ofitti qabu yoo siin ta'e immoo allamayii jechuudhaan malee jechuudha. Ganaa osoo abbaa manaa qabdu osoo daa'ima qabdu akka daa'ima hin qabne akka abbaa manaa hin qabne maaliif kana jettee si eeggatu sunis maali nama waan ta'eef kaatiikus nama waan ta'eef indamuu yeroo ammaa akkoo dhiirri jaalala dhugaa namaa qabu hin jiru jedhama jechuudha. Soba jaalalumti dhugaa hin jiru jedhama malee dhiira maxxifoo godhuun dubara maxxifoo gochuu osoo hin taane dura ofii of sirreessuudha jechuudha. Amma ani dhaamsi kiyyaa warra shamarraniitu jechuudha. Ani marraa kaasee shamarranii waan ta'eef baay'atanii jaalachina tokkicha isaan qabaatta isaan waaqayyoon irratti kadhadhaayee
yommuu isin gatee deeme haa deemu jechuudha. Carraa keessan hin taane waaqayyo isiniif hin eeyyamne wanti haa deemu karaa carkeessa fafaa godhu. Kana biraa immoo akka hiyyooti keessanitti dhufutti waaqayyoon kadhadhaa jechuudha. Kanaaf hin baay'isinaa jechuu barbaachisan jechuudha. Walitti baay'isanii boomaa hin godhu. Inni viidiyoo keessa kana fakkaata jechuudha. Warreen maatii naan ta'an maatii ta'anii saskiraayib godhaa hin jira. Saskiraayib godhaa yuutuubiin kiyya na assaaree jira jechuudha. Na hidhee jira dhuga rabbi. Hidhaa kan keessallee siyaa baasu jedha kadhannaa naaf godhaa dhuga rabbi jechuudha. Kadhannaa keessanii na yaadadhaa dhuga baay'ee tokko na dabbaraa jira jechuudha. Zooruu hin danda'u. Yoon zoore maaliif chaanaalee wanna ilaa hidhamee jiru. Zooruu hin danda'u. Baay'ee tokko shiggirra jira dhuga rabbi baay'ee na dabbaraa jira. Leefi galuu baay'ee jaaladha. Yoo leefi hin galle hin danda'u mataan na dhufa. Ijoollee yaadeen jira. Maaliif indeetni salaamni shuukaan basalaam maxxash maal jechuu sanis yaadeen jira. Anannaa keessatti godhamu jechuu barbaadetin amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti. Baay'ee.